السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت وردوفتو تشاشيتو من هي سنة نجان الحمد لله باقي نجان ندين سنجر أبدي سار شاشيتو برا ورون ديرو جل كبات في جرا يوتيوب شانالي كنا رفتن باقي نجان رفتن سنجر سبسكرايب وتشول أما تيجي نتا يرو كم يوم توتا اسم فيدم بيكو في الأجهو قبضن جريتي ياد اسم برانجا هجتشورا ويا هرداتس وانا جايباتو اسم برانجا هجتشورا كسمة سرمان ناقص برباچسا kanaaf akka nuuf birmatta yookiin ammoo nu wajjin rakkina keenya kana akka nurraa qodan tan abdii qaba. Hundumti keenyayyuu biyyaa hogguu baanu jijjiiramuudhaaf maatii keenya jijjiiruudhaaf yookiin ammoo namni kamiyyuu akka itti bahu malee akka itti galu hin beeku. Kanaaf obboleettiin teenya takka erga biyyaa baate Itoophiyaadhaa gara biyya Arabaatti yookiin ammoo Suudi Arabiyaatti erga dhuftee waggaa naannoo waggaa 7 geetteerti jechuudha. 2004 akka Itoophiyaatti biyyaa baateetti jirti. Hanga har'aa garuu ammoo eessa akka jirtu hin beekamu. Kanaaf hundumti keenyayyuu yoo kabeettan ta'e yoo argitan ta'e suuraa ishee kana asirratti argitan kun kan isheeti. Namoonni argitan namoonni fuulduraafis arguu dandeessani. Akka birmattan maatii isheetiin akka wal qunnamsiistan asumaan isin gaafachuu barbaada. Naannoo ishii dhaloota ishiitii fi lakkoofsota hundaayyuu asirratti isinii barreessa jechuudha. Fuula iskiriinirraa argachuu dandeessani. Kanaaf hundumti keenyayyuu wal gargaaruu qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna jechuudha. Maqaan ishee Aminaa Akumsaa jedhamti. Biyyi yookiin ammoo bootaan dhaloota Shawaa Kibba Lixaa yookaan Walisoodha. Kan biyyaa baate 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Suudi Arabiyaa seente. Suudi Arabiyaa Araboota biyyaa fidatan bira waggaa 2 daladdeetti jirti jechuudha. Erga waggaa 2 daladdee booda ni dhibamte. Erga dhibamte gara biyyaa galchuudhaaf barbaadan Araboonni obboleettii isiitiin gara biyyaa galchuu barbaanna yookiin ammoo gara biyyaa galchina jedhameetu ture yeroo sani. Garuu ammoo gara biyyaa galchina haa jedhamu malee isaan ammoo gara maktaba yookiin ammoo gara biirootti geggeessaniiti jirani. Achi boodaadha mucattiin tun kan dhabamte jechuudha. Hin beekamu biyya kana keessatti ejensoonni tokko gara dalagaatti hogguu ijoollee geessanii bilbila irraa fudhachuudhaani naannoon isaan jiraatan yookiin ammoo bootaan isaan jiraatan akka hin beekamnetti yookiin ammoo Araboonni isaan bira galanii warra bilbila yookiin ammoo moobaayila heeyyaman ta'uu dhabuu danda'ani. Kanarraa kan ka'e yookiin ammoo haala maatii ishee ittiin qunnamtu argachuu dhabuu dandeessi yookiin ammoo wanti beekamu hin jiru jechuudha. Namni maal akka ta'u yookiin ammoo maaltu akka isa qunnamu hin beekamu. Garuu ammoo waggaa 7 erga dhufte waggaa 7 keessa waggaa 2 Araboota bira daladdeetti jirtu waggaa 5 ammoo eessa akka jirtu hin beekamu jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Dalagachuudhaaf biyyaa baatee mallaqni yookiin ammoo wanti biraayyuu hafeetiin lubbuudhaan jiraattee maatii ishii osoo jiraachuunis maatii ishii osoo dhagaye waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Hundumti keenyayyuu dalagachuudhaaf jijjiiramuudhaaf biyyaa baana malee maaltu akka nu qunnamu rakkinni maalii akka nurra gahu hin beeknu. Karoora yeroo dheeraa yookiin ammoo haala kamiin akka jireenya keenya akka jijjiirannu maal jennee yaadna malee tun tarabbiiti haa taatu ammoo maaltu akka nu qunnamu maaltu akka nurra gahu hin beekamu. Kanaaf hundumti keenyayyuu hanga danda'ameen walii birmachuu wal bira dhaabbachuu qabna. Kanaaf warroonni mucattii tana argitan yookiin ammoo warroonni mucattii tana beektan yookiin fuulduras arguu dandeessani ergaa akkuma argitan yookiin ammoo yookaan beektanis ta'e hin beekamu ijoolleen shamaraa mana tokko gara mana tokkootti waan sochootanii fi arguu dandeessani yookiin ammoo beekuu dandeessani. Kanaaf lakkoofsa asirratti argitan kanaani maatii ishii dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Maatiin ishii baay'ee tokko dhiphameeti jira. Maatiin keenya abbaa fi haati keenya hagam akka cinqaman hundumti keenyayyuu waan beennudha. Kun waan haarawaa ta'e miti. Garuu ammoo maatiin finna isaa yookiin jiruuf jireenya kiyya ni jijjiira jedheeti kan biyyaa baasu malee maatiin dhala isaa jibbu tokko illee hin jiru. Garuu rakkinni akkanaa kana keessa yogguu seennu yookiin ammoo bifa kanaan namni yoo dhabu baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Namni yookiin ammoo lubbuun isaa bahee jira yoo jedhame lubbuun isaa dabreera jedhameetiin ni obsama. Garuu ammoo waa tokko bakka hin dhageenyetti bakka tokko jiraachuun dhabuu isaa bakka hin beekamnetti baay'ee tokko namatti dhagama baay'ee tokko namatti ulfaata. Keessaayyuu ijoolleen biyyaa bahanii biyya ormaatitti wantoonni gara garaa isaan qunnamanii maatii fi seenaa ganan jedhamne ta'a jechuudha. Biyya keessatti yookiin ammoo maatii kee afootti maatii kee biratti wanti kamiyyuu su qunname waan rakkisuu miti. Garuu ammoo biyya ormaa keessatti baay'ee tokko nama rakkisa jechuudha.
jijjiirameeti dhufa na jijjiiree ofis jijjiireeti deeba jedhameeti abdiin sirra kaa'ameeti yommuu baddu yookiin ammoo jijjiiramni sunis dhabameetiin atis yoo kadhabamtu taate hagam akka namatti dhagahamu hundumti keenya yoo waan beennudha. Kanaaf Aminaa kumsa warroonni argitan yookiin ammoo warroonni beektan bootaa isin jirtuu fi warroonni beektanii fi bootaa kamitti warroonni argitanii lakkoofsa kanaan maatii isii dubbisuu ni dandeessanii fuulduraafis yoo argitan lakkoofsa kanaan maatii ishee dubbisuu ni dandeessan maatii ishee biraan ga'uu ni dandeessan jechuudha. Akkasumas lakkoofsa kiyya ana biraanis ga'uu ni dandeessanii. Kanaaf haga dandameen hundumti keenya yoo waliif haa birmannu osoo obboleessi keenya taate yookiin obboleettii keenya taate hagam nutti dhagahama hagam cinqaanna hagam rakkanna. Akkasumas osoo nu taate waan jedhu waan kamiyyuu rakkina nama tokko akka rakkina keenyaatti fudhachuu qabna. Namni tokko guura akka ta'e osoo ana taate anis utuu rakkinni kun isa kiyya ta'ee hagam natti dhama waan jedhu herreeguu qabna jechuudha yeroo kamiyyuu. Kanaaf wal gargaaruun aadaa keenyaadha wal gargaaruu qabna. Kanaaf warroonni mucattii tana argitan warroonni bakka isiin jirtu beektan maatii ishee dubbisuu dandeessan. Obboleettiin ishee imbaasii dubbifteetti turte. Imbaasichis yeroo saniif akka waan gargaaruu ta'eeti ture jechuudha. Garuu ammoo boodarra ni jirti bakka mana poolisaa seentee yookiin marka poolisaa seenteetti jirti jedhee ture. Boodarra ammoo obboleettiin ta'e bakka bilbilaan haasa'uu hin dandeenye jirti. Siif hordofeetiin si wal qunnamsiisa jedheeni ture. Achi booda ammoo jijjiiramuudhaan argachuu hin dandeenye. Bootaan isiin jirtu hin beekamu jechuudhaan imbaasiin bifa kanaan yaada isaa jijjiireeti jira jechuudha. Walumaa galatti imbaasiin biyya kana keessa jiru nama hordofee lammii hordofee rakkina isa keessa jiru rakkina inni keessa jiru rakkina san keessaa baasuu waan hin dandeenyee fi imbaasiin maqama qofaadha malee hojiin inni adeemsisu tokkollee hin jiru. Nutis imbaasii hin eedannu yookiin ammoo imbaasii irraa abdii tokkollee hin qabnu jechuudha. Hundumtu keenya waliif birmannee numatu waliif imbaasii ta'e yookiin ammoo rakkina olii keenya furreetiin wal gargaaruu qabna. Kanaaf akka nu gargaartan asumaan kabajaadhaan isin gaafadha. Maatiin isee baay'ee tokko cinqameeti jira baay'ee tokko dararameeti jira jechuudha. Kanaaf warroonni beektan warroonni argitan fuulduraaf warroonni argitan akka maatii ishee dubbiftan asumaan isin gaafadha. Na wajjin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Hangammaatti keessan wajjin tura abdiisaadha. Shaasheetu birraa YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuun dagatina viidiyoo kar share like gochuun dagatina. Viidiyoo biraatti agalutti deebinutti nagayaannaa tura turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye. በድጋሚ መተናል ባለፈው የለቀቅነው ቪዲዮ ነው እኛ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ባለፈውም ለቀናል አሁን በድጋሚ ነው የመጣነው ማለት ነው። እኛ የምንገኘው ያው ባለፈውም እንደጠቀስነው ሪያድ ውስጥ ነው ሸቅል ካድማት የሚባል ውስጥ ነው። ያው ሁላ ገንዘብ ያልተሰጠነን ማለት ነውና ይሄ ነገር ማለት ነው ባለፈው ለተለቀቀው ቪዲዮ ማለት ነው ምላሹ ዛሬ ኢትዮጵያ ኤምባሲ መጥቶ ነበር። ግን ምላሻቸው ማለት ነው እኛ ጠይቀን ነበር ምንም መልስ አላገኘንም ጠብቁ ምናረግላችሁ ነገር የለም ነው ያሉት። ምላሻቸው ይሄ ነውና አሁንም ደግሞ ፎቶ አንስተው ነው የሄዱት። አሁን ነገም ተነጎዳ ማለት ነው እኛ ሄደን ጠይቀናል ብሎ ማለት ነው እንደ መረጃ ያንን ፎቶ ያነሳ ቢያስት መረጃ እንደሚለቅብን እኛ እናቃለን። ዛሬ ለምን ታነሳናለ ፎቶን ስንለው ራሱ ማለት ነው በድብቅ ነው ያነሳነው ማለት ነውና ለሚመለከተው አካል በተቻላችሁ መጠን ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ለሚመለከተው አካል እንድታደርሱልን ነው የምንለው። አምባሲዎቹን ዛሬ ማለት ነው ነገም ሆነ ተነጎዳ ቢለቁ ይሄ አንድ ነገርኛው ፎቶ ማለት ሄደን ጠይቀናል ቢሉ ለኛ ምንም ይሰሩልን ነገር የለም። በርግጥ መተው ጠይቀውን ነበር ዛሬ መተው ነበር ወደ 5 ሆነው መተው ጠየቁን ማለት ነው። እኛ መፍትሄያችን መቼ ድረስ ነው አመታትን ከአመት በላይ 5 ወር ድረስ እየተቀመጥን ነው። በሽተኞች አሉ ያሚሮ በሽተኞች አሉ እነሱ ሐኪም እንኳን አላገኙም ብንላቸው የነሱን መልስ እንኳን አልሰጡንም። አዳምጠው በስነ ስርዓት እንኳን አዳምጠው አልሄዱምና ምንም ማድረግ አንችልም። የሳዑዲ መንግስት ህግና ደንብ አለው አለ። እሺ በህግና በደንቡ እኛ የሰራነው በመንግስት ላይ ነው ያንን በህግና በደንቡ ጠይቁልን እንዳባንሲነታችሁ ብንላቸው በሱ ነው የምንሄደው ብለው ነው ይሄዱ። ተከራክረው ማንጣት የኛን ገንዘብ ይችላሉ። አምባሲ እዚህ የተቀመጠው ሰራተኛን ሊጠይቅ ችግራችን ሊጠይቅ ነው አይደል እንዴ? እነሱ ግን ምን አሉ ማለት ነው የሳዑዲ መንግስት እንዳረገ ነው ያርጋችሁ። ከፊላችሁ መጣም አልመጣም እሱ በፈለገው ጊዜ መጥቶ ገንዘባችሁን ታስጣችሁ ሐኩማ ሊሰጣችሁ አይችልም። እኛ ጠይቀናል ግን መልስ አላገኘንም ጠብቁ በሚባል መልስ ነው መልሰውልን ይሄዱት። አሁን መጥተው ነበር እና በተቻላችሁ መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ
ለሚመለከተው አካል ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ደግሞ ይሄን መልስ ለተሰጠነው ነው ለነሱ መልስ ስለሰጠነው ነው ሁለተኛ ቪዲዮ የሰራ ነው እኛም በጣም ስለተቸገረ ነው ሰው አንድ ሰው የሰራበትን ደሞዝ በመጠየቅ ከአመት በላይ መታሰር የለብንም ወይንም ደግሞ አስወጡንና እንስራ ወይም ገንዘባችንን አሰጡን እንዴት ነው ብንላቸው ምንም ማድረግ አንችልም ነው ያለንና የሌላው ዜጋ አብረን የገባናቸው ዝቦታ ሸቀል ካድማት የገባናቸው ሌላዎቹ ዜጎች አምባሲ ተከታትሏቸው ጉዳያቸው ተፈጽሞላቸው ወደ ሀገራቸው ገብተዋል እኛ እንዴት እንደ ዜጋ አንሆንም እንደማንቸውም ዜጋ እኩል አንታይም ወይ እናንተ አለመከታተል ነው ብንላቸው ማለት ነው እነሱ የመጡበት ህግና ደንብ አላቸው አሉ የሌሎቹ ዜጎች እኛ